akka waliigalaatti qabsoon uummata keenyaa bu'aa bayii hedduu cu'ee as ga'ee jira. Ammaan boodas bu'aa bayii hedduutu fuuldura isaa jira. Qabsoon kan dhaabbatu gaafa waan lama guunnedha. Tokkoffaa gaafa namni tokko gabrummaa fudhatee gabrummaa faana waan gabrummaan itti fidde sana fudhatee jiraachuudhaaf murteeffatee achi jalatti jiraachuudhaaf immoo amala siyaasirreeffatee gaafa jiraate. Lammaffaa gaafa namni jiraachuu dhiise qabsoon kan dhaabbatu. Namni haga lafa kanarra jiraatetti sadarkaan qabsoosaa kaayyoon qabsoosaa garaagarummaa qabaachuu danda'a. Biyya keessattis haa ta'u biyya alaatti uummata badhaadhees haa ta'u uummata hiyyummaa keessa jirus haa ta'u uummata giddugaleessaan jireenya adda addaarra jirus haa ta'u qabsaa'aa jiraata. Sadarkaa nama dhuunfaatti ta'uu danda'a, sadarkaa hawaasaatti ta'uu danda'a, sadarkaa saba tokkootti ta'uu danda'a, sadarkaa biyyaatti ta'uu danda'a. Dhalli namaa qabsoo keessa jiraata. Liqii waldaa hojii gamtaarra jiru qonnaan bulaa bira hin jiru. Akka jiruun hooggansa keenya bira jira, caasaa keenya bira jira. Kanaaf liqiin hin deebine jedheetu warrumti liqii dhokseetu asii olee gabaasa. Humna kanarratti tarkaaffii keessa deebiin qabne fudhan. Liqaan harcee bulu tokkoyyuu hin jiraatu. Kana maaliif fudhan? Aadaan liqeeffachuu akka cimee itti fufuufi namni liqaa akka dhaabuuf oduu hin taane aadaan liqeeffannaa cimee akka itti fufu. Uummanni keenya hin kaffalan rakkoo hin qabu. Qonnaan bulaan koo kaffaleera kan callaa guddistuu. Garuu jarri sassaabanii hin kaffalamne jedhanitti cinaatti qabanii ittiin daldalu. Warra akkasii araarama tokko malee xaragnee sirreessuu qabna. Hiree kana tiksuu qabna. Hiree kana keessaayis alaayis akka milkoofne gochuudhaaf diinni waan danda'u hunda gochaa jira. Waggoottan 5-6 darbe gochaa ture ammas gochaa jira. Kara fuulduraas gochuusaa cimsee itti fufa diinni. Maaliif hireen kun yoo nu harka ture bakka jirrutti dhaabbannee hafuudhaaf miti kan itti gargaaramu. Kaayyoo waloo saba keenya keessatti uumuudhaaf itti gargaaramna. Kaayyoo waloo sanaan immoo dhimmoota sadan kaase kana mootummaa cimaa, sirna cimaa, dinagdeedhaan uummata cimaa ta'e, barnootaaf teekinooloojiidhaan uummata cimaa ta'e uumna. Kanaafuu sirna hiree kana xobbeetti hambisuudhaaf diinni hojjechuusaa waan hafu miti. Cimee itti fufuusaas hin oolu. Isa kanaaf uummanni keenya yookaan akkan sila jedhe jiraachuu dhiifnee yookaan gabrummaa fudhannee jiraachuudhaaf qophaa'uudha yookaan immoo dhimmoota kanaaf aarsaa barbaachisu hunda kaffaluudhaaf sirna kana hiree kana tursuu danda'utu nurra jiraata. Mootummaa naannoo Oromiyaa cimsuun uummata Oromootiif qabsoo uummata Oromootiif dhimma aarsaa guddaa irratti kaffaluu qabnudha jecha. Amma abjuun bitaaf mirgaan deebus waa biraa irratti miti. Mootummaa kana dadhabsiisuudha. Keessaayis alaayis hawwiin hiree jiru fudhachuudhaaf dhufamus kana dadhabsiisuu keessatti kan hundaa'udha. Kanaaf warra abjuudhaanis aangoo qabachaa bulanis kanuma jechaadha. Kanaaf dhimmi murteessaan aarsaa irratti kaffaluu qabnu tokko kanadha jechaadha. Qamadii muummee ministeera keenya bocanii nu kennan waggoottan darbe uummanni keenya caasaan sadarkaadhaan jiru raawwateen barana badhaafamnee jira. Biyya maqaa hiyyummaatiin beekamtu qamadii oomishuudhaan badhaafamte. Biyya diikshinarii irratti hiyyummaa jechuun Itoophiyaa jechuudha jedhamtee beekamtetu yaadama muummeen keenya fidaniin qamadii uummanni keenya oomishee qamadiidhaan badhaafamte. Otuu kan warra biraa ta'e koo lafa gubata. Nu injifannoo waan hin beekneef. Hiree kana waa gochuu kan danda'an keessoo keenya